يا أركان، السلام عليكم، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أركان، اليوم تأخرت شوي. يا غالي، أمس الليلة رقدت ساعة متأخرة. اليوم الصباح هجمتني النوم. هجمتك النوم؟ أيوة، في مشكلة؟ يا أركان ما في مشكلة، ولكن عمنا يسيحك من الصباح حتى الآن، جاوبه. تمام يا غالي، الآن بجاوبه. يا أركان، بكرة قالوا إجازة لإيش؟ إجازة العيد العمال. في كمان عيد العمال. أنت ما بتعرف؟ بعرف، عرفت منك اليوم يا غالي. ما تنانجي ولي نمبر بعد إجازة جرات شوكوا أفور نفور الناوي دلقوا ميزاني تراه ويدي. فدو عيدة دليت حجتو تاتو، فدو عيدة حالا فبا فاتو، فدو عيدة متى إساني هاتو ما تنانجي إني قدام بقول نانجرات شوكا. ايش تفكر يا أركان؟ ولا شي. أنت تمام؟ أيوة تمام يا أركان. جاوب عمنا. تمام، الآن بجاوبه. namni mana baabjee akka babbitti isaa oowwitu keessattuu nama jaalatu faadhiisee biraa deema. Mana baabjee dhala tanaa dhala jechuun ijoolleedhaan namni keessan dhuguma. Mana baatti akkamitti ni sommoon isa iluu karaa biyyaatti ajaa'iba. Mee jechuudhaan ilaalla bakka isiin geessu. Eenyu kaulaala ta'u seenaa. Mirganiitiya, assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Maal barbaadu dhuftee maaltu asii jira? Wayi mirganiitiya, akkamitti maaltu asii jira naan jetta? Siitu asnaa jira bara. Cinaa qaama kiyyaa guutuu onneetiyyaa siitu asnaa jira, akkamitti maaltu asii jira naan jetta? Taa'illee naan hin jettu. Silaan cinaa qaama keetii guutuu onnee keetii ta'ee achi madrasaan barbeette achitti narra fuutata bira narra laallattaa. Mee narraa dhiisi. Afaan arraba ta'ee mi'eeffattee dhuftee kana mee narraa dhiisi. Waraquma xiyya naaf itti ammaan tana. Maaliin sirra fuudha yaa mirganiitiya? Narra fuutee hunda afaan guuttattee jettu. Dubbii manaa bakka dhugaasite yaa mirganiitiya. Yaa mirganiitiya amma manaabumaatu kan irraa si fageesse jechuudha. Ilkee itti hiifattee ana koomnuudhaa dhuftee. Akka jirtuun laalatee mee akka tattaatee laalatee dhuftee waa takka hin ta'u hanganaa hin tana xiqqoodha. Maaliif natti qofalta? Manaamni kiyya dhugaadha, yeroo hunda dhugaadha. Isin dhiirti namaan hin ta'u waan isin namaan himneef rabbiin manaa baan na agarsiise. Mee ammaa ta'an akka ofnuu asuma dhiifadhuutiiti. Waraquma xiyya qofa naa sanne. Naafeeti kana walitti nuu nafne. Wayi yaa mirganiitiya taa'e akkamiin jedhini taa'e. Jaalalti teenya takkasitti lubbuutiyya garaatiyya marreetiyya waliin jennu san eessa qofa. Hanganuu bakka manaabumaatu inni gidduu kana fageesse jechuudha jaalala guddoo teenya san. Mee namnummaan jaallateenya duraan akkasitti hinaafuu tureef san irraan tana maal nuun jaa. Taa'e yaa mirganiitiya taa'e. Ana mantana si wajjin dubbiin dadhabadhu jaalalatan duraanuu ana akkuma bittiidha akkasitti jaalatamanii duraanuu ati hin tarranna jaalatta silaa dhugaan akkasii na jaalatte achitti madrasatti akkasitti dhalaa fi qaqqabdee akkasitti dhungattee maal hin jettu silaa mee na dhiisa ammaan tana yaadachiise waraquma xiyya qofa naasan waraquma xiyya qofaan sirraa fedhan ammaan tana. Yaa mirganiitiya gahee narraa muratti jechuudha waraqaa teessiifin kenna jechuudha. Hanganuma murattee. Atoo muratteeti narra laallatte ammaa leefiin hin murane annamaa miti dhiigaa sumaan qabu onnellee dhaban sumbaan nama tuta biraatti. Muradhaanis waraquma xiyya naa kanne ammaan kana furdaa deema sirraa. Sirraa hin deema hin hoodha waraqaa ta'e hoo. Fiti asannee deemaa firraa. Meelaan nama naasu bakka namaan gammadee kullee naaf dhibatu. Waraqaa xiyya naa kannaan jiruunillee inni akkamitti waraqaa naaf bita. Ani meedhiira kana nama naa eega jechuudha. Mirgaanii intal mirgaanii maal taate maaltu maal sirraa ta'e maaliif iyyu tarraan tana maal taate intal ol taanaatu waraqaa naaf bitee kute eessa jira mee inni allee naa kun mee maa eessa jira eessa kute ammaan tana xiqqoo si dura bahee ilma harree kana amma dhaqqabeetiin dhugaa likkii isaatti himaa atis na hin booyin ammaan dhagee likkii isaatti himaa. Moommoo assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Oltaana akkam nagaa. Hai.
Maali amma xiqqoo dura hoggaa mana keessan dhufu asii mana hin jirtu maali eessa deemuudhaaf yoo? Lakki hajaa takkaan qaba sanumaaf hin gabbuu deema. Duuba tireefuun tana mirkaniin erga dhufe ture jette. Eessaan maan tanaa sinas baataree ganda kanaa wal beeytaanse. Gurbaa warra biyya teenyaa tokkootutu as doora kana galaa. Sanbirattiin xiqqoo maqee barra akkuma nammaan hin deema jeeliifti aseen ittiin si argee. Barra mirkanii bira dhaqeetiin ka waraqaa naa kennitu malee jettee na darbte waraqaa kennee fi amma biraa deema. Maaliif yaa oltaanaa keenya maaliif kennitaaf waraqaa bar kadhadheetiin dadhabee barra mirkaniin naman dhageessu tanaasoo biyya dhageessu miti mirkaniini kadhadheetiin dadhabe intal galii jaarsa akka oltaanaa kana hin argattu intal galii jeetiin dadhabe amma waraqaa kenniteef jechuudha. Egaa maaliin godha moommoo teenya nama manaabaaf je'ee na dhiisee deeme osoo akkasi jaaladhu maaliin godha reekaa anis mirga isiidhaa kabajuun qaba waraqaa naa kennee erga jettee waraqaa kenneetii fi namaan tana biraa jenna kennuu siin qabaa fi kenneef. Allah yaa oltaanaa keenya akkamitti adda baatan oola adda ba'uu keessan kana garan nan danda'u maaliif akkamitti adda baatan akkanatti Allah keessinuu adda baatan namni amanamu antanaa fi neeruma jibbee taa'aa bar namaan sirri jaaladhuun agarree nama sirri nama jaalatuun agarree dhadhalaatis dhiiraatis kun akkana dhalaan akkana gamala yaa dhiiraa meedis akka keetii kana garuu sila argatanii hedduu akka keetii kana argachuullee ni jabaata mirkaniin ifmaaf itti taphattee afaan osoo akka keetii kana argadheefaa jala manaa baaf dhiisiiti osoo dhugaan argeef jalaan sossoo maaliin godha gaaree maanta waraqaa kana ta'eef jechuudhaan garuu odoo kan nuufii baattee walittiin isin deebise oltaana. Way waa moommoon teenya nuuf yaaddi bara adda bahuu keenya garaan isin danda'u way waa akkasuma nu yaaddee yaabata shirriidha waa nuuf yaaddee bari nuuf yaaddaa dhugaa keetti garaan isin danda'u bar'ee way itti dubbattee dadhabdee way kijiba guddiin yaabu isheen kun garuma nan boqoisin. Lakki ani naagahee jira namni manaabaaf jeena dhiisee deeme faa gaafa namni haasawatti fidee shakkii keessa uume faa dhiisi tana caalaadhaa'uun kanaafuu xiyyaa fitee isii walitti nafne anis tanuma akka kiyyan na jaalatu ta manaabaaf na dhiiftee hin deemneen barbaada dhiisi anis akka xiyyaa rabbi na haa hiru dhiisi moommoo teenya. Abshir oltaanaa keenya mirkaniin jaarsa garuu nama mirkaniidhaan adda baatanii garuu waan ittiin tolulleedha. Anu siifin jira waa takka yaaddain anu siifin jira. Dhiisi mee mirkanii kadhadhee hangana jirtu kana hunda kadhadheetiin dadhabee dhiisi. Anu siifin jira waa takka yaaddain anaas siifin dhaabbata waa hundaanuu. Barattuu naaf jirtaa beekaa mirkaniidhaan adda beekatu naaf jirta. Sittiin toluu itti dubbattee dadhabdee way anumaaf jirta ati bar yaa shirriira guddoo takka teetii tana ibiddaan qabsiiftuu fuudhaa ayyaa qoyqaa way bar sittiin toluu bar nama jaalattu dhabdeeti moo nama si jaalatu dhabdeeti nama jaalattu dhabdeeti moo nama si jaalatu dhabdeeti namni ukkasi leessu wallaalteeti miti. Asii duuba jira mala kana hunda jaartii gaafsiisa sinna jira hidhee taa'u jechuudha. Ayyee qoynaaf jirta na cinaa dhaabbattanii waa hundaa waa na cinaa dhaabbattee qarreen na darbuuf yaa ayyee na taate. Oltaana yaadaan eessa kuttisaa? Maal yaadaan eessa deemu jirta yoo? Mee na dhiisii moommoo seenya yaada micoota naatu barsammuu na wareersee akkaan itti hiike kanaa fi akkaan itti jaalachuu akkaan seehuu ture itti jaalachuu ture fi haala isin irratti raawwatte kanaatutu na aarsee bari yaadaaniin kaara biraa kutee dhiifama. Waa takka yaaddain oltaanaa keenya anaatu siif jira akka keetii kana argatee eenyuutu dhiira biraa eenyuutu ijaan laala. Ana siif jira waa takka yaaddain oltaanaa keenya yaadni sammuu si wareersin ana bakka isii ta'e isii caaltu siif ta'a waa takka yaaddain ati. Haya moommoo teenya atummaan ta'e isii caaltu naaf taanaan bakka isii naaf buuna maaltu na yaachisaa'u yaannummaan hin jiru barra yoo ati bakka isii naaf buute haya moommoo teenya haya taate haya nagaatti amma guyyaa biraatti gammachuudhaan wal agarra moommoo tiyya dhiifama tiyyaan siin jelleedha dhiifama. Rakkoon qabu oltaanaa tiyya naan jettus maan rakkoo qaba anteetumaa uumaa rakkoon qabu inshaallah gammachuudhaan wal agarra guyyaa biraa. Okay, nagayatti bye. Ental mirkani, ammallee deesee ba'uu jirta likki
isaat itti himeetiin dhufe harbicha kana meedii isaati namni dhala anduraanii si himeme dhiirti gaafa siin jaaladha jaanii jala kukkufan akkana kun namarratti tabiraa laallatti meedii isaati kadhiiraa kana laalin obsi booyin hime obsi kaayaa mirkaniitiyya obsi kaamee kana garaanan balleessini obsi kaamee obsi dhiirti akkanuma kun amaluma dhiiraati beeytee baadhachuun dirqama sitta obsi yaa mirkani boru kana caalu heerumta maallaqa qabu hawaa hunda qabu heerumta kana tahariiba warra karaa deemu miti jaalalti amnarraa akkanuma warra karaa deemu wal jaalachuu mee dhiisati obsi yaa mirkaniitiyya mee obsi kaa garaanan balleessini obsi yaa mirkaniitiyya dhiira akkanaa yoo addaan bahanillee hin boohan laalla hin boohan jabeessan yoo jaalatti isaan nama keessaa dhumaattillee jabeessaniititi dhalaa sirriidhaa san tahanii agarsiisan qacaalufa argatanii hin booyin kanaaf jettee hin booyin inumaa baroo akkanaan jiru siin fuudhaa hunaan jaa bareedaa mirkaniitti harree fuudha na fuudha nama mirkanii akkana godhe bar hagurrii nyaate adii ofiis ni taa'aa jan nama mirkanii akkana godhe ani fa'a meediisun moosiifi milleen qaanfatu bar siin fuudha naan jaa'u akkamitti jaa'ume meediisaati waan akka yaadde hin booyin hacaalu harkattaan booyin beekamaadhaami mammootenya dhiifama yaa mammootenya atillee si darare anaaf jecha hedduu jingamte yaa mammootenya dhiifama beekama ka isa caalu ammaan harkadha hin boo'u waan akka hin boo'u amma booda dhiifama mammootenya sillee jinge naafillee hedduu jingamte hedduu galatooni mammootenya an barsi malee nama biraan qabu firaasii hin qabu obboleeyyan asii hin qabu bare silaa ultaanaanuu kana natti dhuuru silaa ultaanaanuu kana caalaadha namiidhaawu atiin naaf jira sumaan asii qabaa mammootenya galata keekaan itti galchuun beeku hin boo'u waa'ee mammootenya yaa gowwitti namni jaarsa akka oltaanaa afaan qabu dubbii waan dhanjuun faadha geeti jaarsa irraa torbaa meeqa guutuu as ta'a gowwitti mirkanii ammaan tana na dhagaye waan oltaanaan itti jiru manaa baan argiteeti dhuftee miti hin galin dhiirti dhalaa itti boontu jaalatti eega manaa baan agarte manaaf ni fee dhugaadha dhal dhiirti waan itti jirtu takka nuuf hin himtu dhalaadhaaf hin himtu kanaafuu waan insaan nuuf hin himnee fi rabbiin manaa baan nu agarsiisa yeroo takka manaaf ni fee dhugaadha kanaafuu hin galin galuudhaafis hin jarjarin jaarsa kee akka haalaan si jaalatu yoo barbaadde itti booni xiqqoo waraqaa afaanaa kanniti waraqaa afaa gaafadhu ittiin ifaa waraqaa naa kannitu malee jiini kanaafuu inni nu waraqaa siif hin kennu ni diddaa hanga waraqaa siif fidutti waggaa sanbooda suuta mala goonee si galchina jaarsi waggaa sanbooda ganaa hatta kolleejjii san keessaa on taa'u guyyaa achi oolee galgala sii qala kanaafuu jaarsi kee akka yeroo takka sin addaan hin baane yoo feete didi xiqqoo jalaa akka inni gadda'ee miila si dhungotu gatti dhiira akkasii yoo ofirraa qaqqaban malee dhiirti namarra baxiraanti tabiraan namarra fuuti lama sadii faa namarra fuuti kanaafuu jaarsa kee jaartumaatu sirreeffata jaarsa kanaafuu amma eega sokkiteefuu daftee hin galin yaa gowwitti akkanaan siin jaa yoo na dhageesse yeroo ammaa namni waan gaarii namaa hin jiru namni toltuu namaa yaadu hin jiru hundinuu dhiiruma jalatti akka diboota mataa qabee dhiiruma jala nama hidhuu barbaadu jaarsanii jabeeffatan jaarsi jabeeffatan waan namni tusan takka gurrarran kaatiin jaarsa kee itti boontuu si jabeeffata kanaafuu antanaan siin jaagaayi yoo ammoo jechi mommoodhaa kanaan ta'u jette ammaan tana yoo beete birraa gale annanna kun booda hogga lamaaf sadii afur sirra fuudhe yoo mommoota yoo fuudhe jee qooddu hoggaa saniin sikko fuluutaa lakkii mommootenya anuun hin beeka dheertii hotti boonan malee akka namarraa gad hin jenne namarra babbatiraan ammaa wuncee kurraan na lallaaluu eegale osoo kolleejjiin deemin duraa udhiyoo tana torbaan dhufee akkuma deebi'ettee daawwan achi qopheeffate qabaa goobarraan na lallaale maali nyaanni maali minni najjee anu kasanuu dhiiruu maal ta'e amalli isaa maaliif jijjiiram jeetu mallaale anaatu faayaa maarree biyyaa bareedaa biyyaa garaa biyyaa jaalallee biyyaa lubbuu biyya maarree isaanii beeytaa inni jecha kana kanaan hin jiru muxawwaa godha beeytaa kanaafuu gatti dhiisiyaati anuun hin beeka abshir mommootenya wanni anaatu kan itti sirreessu beeka galatoomi tuttuu yana yaadde kanaafatis ansi malee naman qabu jeetiin bar hiriyoota hedduu bira dabreessi bira dhufe kayyiti ammaan tana hammaama seenii qaama dhiqadhu uffata kana firraa jiri kay jaarsittiin beeytu warritti beeku sirraa fudhate mana boonii darge manaaf ni yoom ka dhugaa ta'e agarre manaaf namuunuma argaati manaaf ni yoo dhugaa ta'e namni hundi manaaf namuunuma arga ka dhugaadha manaaf yoo magar manaaf hin arge jedhanii jaalala jaarsa faa akkasii jaalatu dhiisuun harritti silaati akka ultaanaan harkatteeti nagayaan
إني ستي ديم قام قري ديم في الراس ما ديم في الراس